pemuda hawaasa ilmantanii fi hawaasa gaanganii lamaanii bira maqaadhaaf. Albartaan dhugatti uffata jabaadhaa hawaasa biraatis kan caalaa barattanii akka hojjetan nantii qaba. Manni keenya Kaalgarii egaa waannoo irratti qabdanii guyyaa dhumaa fudhatanii magaalaa jedhamanii tokko hoomnas deebiitii jira. Kaalgarii hoommaa qophiiwwan qopheessee hedduu galatoomaa gaafa dhibba sadii fudhachuu kaatee dhugaa gubbaa kan jiran tokko sadii lama sillee dullachaa ina waaqessi haati wanni gammachiisu tokko ijoolleen isitti guddatan ijoolleen hawaasa keessa guddatan gurguddatanii kun imaama ta'ee jira kun paasterii ta'ee jira kun immoo sheermaanii ta'ee jira jechuudha. I'm proud of you. It's wonderful. It's really beautiful. Hedduu galatooma warri biyya ta'ee nu gaafattan warri asiis hawaa maatii keenya bira dhaabattan warri cabbii keessatti mootummaa biyya kanaa dhiibbaa akka godhu mootummaa biyyoota adda addaa dhiibbaa godhee nuutisaa qabaanu hojii guddaa hojjettanii galatooma jechuun barbaadaa hidhamaan garuu qomaa miti. Oromiyaa guutuu biraa jira. Oromoo guutuu rakkoo keessa jira. Oromoo qofa miti sababni biyya sanii hunda rakkoo keessa jira. Kanaaf qabsoon keessa cimee akka itti himu asumaan dhaabsanii tokkotu barbaadaa galatooma warri Kaalgarii. Keessattuu dubartoonni keenya Oromoon akka bu'aa buusuu maaliif itti hafameetu? Oromoo kanarra naannoo eegatee gara waggaa 12 deema. Yeroo duraatiif dubartoonni lakkoofsaan dhiira caalaa eegatanii jiran galma keessatti. Oromoon gaafa dubartiin galma buute Oromoon hojiitti jira. Sabi kun hojiitti jira jechuudha. Wanni hawwii bakka ga'u hedduu jechuudha. Haasaa qofa osoo hin taane hojii qabatamatti seenaa jira jechuudha sabi kun. Dubartoonni keenya ammallee hedduu jabaadhaa hedduu galatoomaa barbaachisaa taanaan jaarsi ijoollee haguugsu mana dhiisaa isin wakka Oromooti irraa duubatti deebinaa jabaadhaan nu ijaa. Kennaa dubartoota keenyaaf kennitanii immoo kennitanii mucaala nuti murtannee hidhanne galgala isaa jaatti dhufamee ganama isaa jaatti haabanamu malee mucaalaa kan akkate mucaalaa miidhame haawwan keenya haawwan ilmaan keenyaati obboleeyyan keenya kan dubartootaati luka osoo hin ta'in hidhamtoota hundarra naanna'uudhaan manatti ijoollee guddisaa nummoo mana hidhaatti qallabaa qabsoo immoo itti fufaa waan as ga'aniif kennaan harmaa sedhaaf kennitan haadha warraa jaaluutiif kennitan haadha warraa bakkeetiif kennitan kan haadha abdulabbaariif kennitan haadhuwwan warraa obbolaa warra hidhaa jiru hundaaf waan ta'eef dhugatti waan isaan yaadattaniif kennaa hunda caalaa waan nu kennataniif galatoomaan isin jaa. Kotorbaantiin kita jadi orang mau rumah kena ramburan dan bos mana tidak makin nama zaman orang boleh dalam tidak. Ini namanya dia hari lagi. Dia maul. Awas ini jangan disatu. Agak kalamak. Toko si kala terbaju. Lama haala uummanni keenya qabsoon keessa jirtu wal wajjiifne karantii gara fuulduraa qabachuu malu waliin mari'annee turre walii adeemne gara fuulduraa